Hayyee akkam jirtu hordoftoonni YouTube koo arramoo akkaataatti viidiyoo meegaabaaytii xiqqeessanii moobaayilii keessatti baatatanii deeman fiilmiin garaagaraa fakkeenyaaf kanneen akka suuraa yeroo baay'ee meegaabaaytiin isaanii guguddaa waan ta'eef moobaayilii keenya biizii waan godhaniif moobaayiliin keenyas dafee storage full waan jedhuuf yeroo baay'ee nu rakkisaa kanaaf furmaata isinii qabadhee dhufe innis video compressor application jedhu qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Application kana jalqabaa kaasanii hanga dhumaatti hordoftanii fiilmii meegaabaaytii guddaa qabu suuraa meegaabaaytii guddaa qabu xiqqeessitanii akkaataa itti fayyadamtaniin isinitti argisiisa. Jalqabaa kaasaa hanga dhumaatti na hordofaa. YouTube koo subscribe, share, like gochuun na hordofaa isiniin jedha. Amma gara sanatti isin dabarsaa. Jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Tole egaa baga nagaan dhuftan isiniin jecha application video compressor jedhu kana argachuudhaaf jalqaba maal gochuu akka qabnu beekuu qabna. Kanaaf jalqaba wanti nuyi gochuu qabnu Play Store appii jedhamu jala seenuudhaan appiin kun moobaayilii keenyarra kan jiru wajjinumaan kan bitamu yommuu ta'u Play Store iddoo jedhamu kana tuqnaa. Sana booda gararraatti iddoo search jedhu kanatti video compressor inni galchina. Video compressor sana booda video compressoroota garaagaraa jiran nuuf fida. Sana keessaa kan baay'ee gaarii ta'e video compressorii kunoo isa kanaadha. Kanaaf ani install godhadheen jira. Kanaaf open jedhee naaf fidee jira. Iddoo open jedhu kanatti install jedhee isinii fida. Install godhattu jechuudha isinii yoo install hin godhatin jirtu ta'e install godhattu. Sana booda back gootanii baatu jechuudha. Egaa install isinii ta'uu isaa mirkaneeffattanii booda isa booda video compressor application amma boostan sana barbaaddu jechuudha. Appii jiran kana keessaa kunoo ankoos naa kaa'ee jira. Kanaaf sanan banadha. Yeroo sana banattan compress video, compress photo jedhee fida. Sana keessaa yoo video barbaaddu ta'e video irratti, yoo photo barbaaddu ta'e immoo photo irratti kaawwattanii achi keessaa select godhattu jechuudha. An amma kaayyoon koo jalqaba video isinitti argisiisuudhaaf waan ta'eef videoon compress godhee isinitti argisiisa. Videoowwan kana maaliin akka waraabaman kaameraadhaan moo YouTube irraa buustee moo screen recordiidhaan moo movieedhaan moo kaanimaasiriidhaan kan hojjetteedha moo download kan gooteedha moo jedhee sii fida. Achi keessaa yoo kaameraatiin waraabde ta'e fakkeenyaaf ani kaameraa waraabe kanaan tuqaa as keessaan video tokko select godhee isinitti argisiisa. Fakkeenyaaf amma video isaa abbaa meegaabaaytii 62.7 kana meegaabaaytii isaa baay'ee gadi xiqqeessinee hojjennee ilaalaa jechuudha. Amma mitta kan gadi xiqqeessuun argitu isinis appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaa baay'ee namatti toludha. Amma viidiyoo kanarra tuquudhaan gara itti dabarra. Sana booda compress video cut plus compress fast forward mana fida. Sana keessa compress video fayyadamna jechuudha nuyi. Amma gara itti darbuudhaaf compress video kan jedhamu kana tuqna. Sana booda high quality moo low quality moo costume jedhee isinii fida. Low quality isin godhina isin high quality kan jedhamu tuqaati. Percentii 95 gaafa irratu percentii 95 jechuun percentii 5 irrata jechuudha. Meegaabaaytii sila irra jiruudhaas inni sila 62.7 ture amma 56.7tti gadi irrata jechuudha. Yoo 95 gootan 90 goonaan 51 85 goonaan 45 akkuma kanaan deemee inni mallattoo diimaa irra guggodee jiru kun quality video sanaati. Kanaaf fakkeenyaaf kan amma percentii 66 kana abbaa quality 480p kanaan compress godhee isinitti argisiisa. Na hordofaa isiniin jedha. Amma compress gochaa jira. Obsaan egaa turuu danda'a waan ta'eef kan keessan anko amma baay'ee speedii qaba. Walumaan xumuruuf jedha. Hayyee akkam jirtu hordoftoonni YouTube koo arramoo egaa amma kunoo xumuree jira. Bifa kanaan viidiyoo sana fidee isinitti argisiisa jechuudha. Gaafa isin xumurtanii kanaaf gaafanne akka kanattiin xumuru baatu gootanii baatu. Amma fakkeenyaaf viidiyoo amma meeqatti akka inni gadi xiqqeessan isinitti argisiisaa na hordofaa. Amma meeqa akka inni xiqqeesse ilaaluudhaaf baak gootanii baatu. Sana booda ammas baakii gootu. Inni jalqabaa kunoodha. Ammas baakii gootu. Egaa jalqabaan kaameraa iddoo jedhu kana keessaan filadhe waan ta'eef kaameraa irra tuqeen viidiyoo oriijinaala isa silaa isinitti argisiisa. Inni kunoo 62.7dha. Amma immoo gara isa compressed ta'etti deebina baak goonee deebina. Isa booda compressed video dha. Compressed video irra ta'an keessaa inni nama filadhee compress godhe kunoo
28 tuqaduwaa meegabaayitiidha jechuudha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaati. Asumaan viidiyoo yookaan galarii jala sinii galchaa achi deemtanii daawwachuu dandeessu jechuudha. An asirratti xumureera. Galatooma. YouTube ko subscribe, share, like gochuun dagatinaan afeerraa kooti. Nagaa tola. Yaadaaf comment qabdan jalatti barreessuun dagatinaa. Bye bye.